Koomanii Islaamiitu kuma masgida deddeebi'aa turte. Bakka amantii kamayyuu akka qabaadhuun barbaadu calliseetuma jiraachuu qofa barbaadaa ture. Naa guuttee miti si madaalallee jedhee miti kennaa xiqqoo isii qaba. Guyyaa hin dagannedha yoomuyyuu jechuudha. Baatiin kan kee Islaamummaa fudhachuu kee akka quban qabne akka baay'ee dararamaa turte naa kaaste. Akka hidda isaa onnee kiyya keessa dhaabbatee hin beekne. Mashaallah. Ati immoo dura Islaamummaa baay'ee jibbaa turte. Wanta naa kaastu. Islaamni jechuun exactly clear bakka amantii qulqulluudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Zaad kun sagantaa riqicha ragee torbanii miidiyaa keenya Zaad irraa isin bira ga'udha. Sagantaa keenya kana jaallattanii hordofaa waan jirtaniif galatooma ulfaadha jechaa akkuma baratame viidiyoo kana laayik tuquudhaan eegala. Namoonni maatii mana kanaa hin ta'in immoo sabiskiraayib tuquudhaan maatii mana kanaa taasisaniin jenna. Maarree imalli keenya kuma dhibbaaf eegalle ammas itti fufee jira. Akkuma baratame imala keenya kana itti fufsiisuudhaaf galma yaadameen gahuudhaaf deeggarsi keessan baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf sabiskiraayib godhaatii mana kana kuma dhibbaan gahaa achi booda chaalenjiiwwan gurguddoo akkasuma immoo sagantaawwan haaraa hedduu gara miidiyaa kanatti dabaluuf jenna. Isin qofti nu faana bu'aatii deeggarsa keessanii nu cinaa dhaabbadhaa qoodamtoota ajirii kanaa taasisaniin jedha. Sagantaa kana gaggeessuudhaan immoo kasii faana bu'u waan Samiraa Amaanii keessummaan irra isin qabattanii dhuftan eenyu jettanii gaafii hin kaasina. Maaliif deebiin isaa sagantaa kana xumuruu qofa waan ta'eef kottaa nu faana bu'aatii nu hordofaa hamma xumuraan nu faana tura. San booda immoo seenaa kana maal akka ta'e maal akka irraa barattan maal akka irraa argattan walumaan ilaallaa inshallah. Galatti mangara sagantaatti isin dabarsaa nu faana bu'aan affeerraa keenya kan kabajaati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بلدي تيني وامتشا كينيا كبجي استوديو كينيا زادي تيوان أرقمتيف أنا أفكس ومو قلتهم سني اللي كبجتني وانا عمتنيف والفادة قلتهم سني جدا قلت الراها في جنة وبلدي تيجي قالي داتي مي يعني كاميرا دوبت اللي سيبيكو دندا نموني سيمبيني مجرات دنداني كيسو مان كينيا كان رأي نودا مي أردفت كينيا والور أني مكان كيا رازيا آدم جدا ما رازيا آدم كنا قدسين جيتشودا كنا ما من برون سالك يامما جرو مكانا قدسيتين مكابانا قدسيتين يامما جرا غارو مكابا كيا دوغا مكا كيا رازيا سنتايو اسباو جداما جيتشودا أما نمني هيدو كنا بيكو رازيا آدمدا هاي بيتانو تيغالي أنا متاكي يو بيتانو تيغالي مالي فيو جتي يروباي سغنتا كان ريوروفي ورو نموتا أمانتا برارا دفاني تمري مدقاي ساني بودا مكان أباي ساني كريستانا مكا كريستانا تيو كينمو مكا أمانتا برانا مهردفوتي وانتي مكان أمانتا سان إبسايتشو كياميتي أكاسوان توفي يروباي رازيا أكاميتي وامتا رازيا آدمنا مجانا مسلم أكامي نما مسلم مارا قدتي فاجاني شكو دندان جاني هادي سريدا أمرتي نمني أتي مكاتي وامتو كن نمسي قدسيويتي نما قدسيتي كنا غارو كنا دالي سنتايو جداما جيتشودا رازيا درو مكابرا كبدتري رازيا درا انقبو تري جچون أكنما غندا كيسا مقاوفي مغاساني أدا قبنا أدا رومو كيسا دايمين توكوغا دلاتي انغمبريسا سديت غوتي مقاهم باساني تري كيس جراتا تورتيتي مقا يورو جلقاو دغا جرا جچا كنا أي جچون آدان جرا باديا جرا غرا مغالا كسي بدا جرا مالي نبرا جرا warkeena harki caalaa kana gadaan bulanii jechuudha warra qaallu kanallee hin beekani sani waan bullu fi anallee maqanaaf hin moggaafanne ati eessatti dhalattees jiraatame ragaanu haa ta'u wanta tikaaste kana ani kan dhaladhe arsiidha arsii coollee jedhama jechuudha maqaa gandichaa jechuun coollee jedhama achi keessa gara baadiyyaatti guddadhe harki caalaa maatiin keenya warra gadaa kana bulaallee jirudha amma hanga amma jira aadaa kanaan bulanii jechuudha kan irreeffachuu dhibeeffachuu kana ammallee maatii kiyya keessa jira waaqeffataa jechuudha ammallee maatii kiyya keessa jira harki caalammaa gara kiristaanummaa kana dhufaa jiranii malee baadiyyaatti deemne hundinuu dhibaayyuu irra jiranii kan reeffannaa jiranii waan gabbaranii kana qabanii isaanii maqaa kana sirna gadaatiin waan bulaniif sirni sun ammoo maqaa dafanii nama moggaasa kanaafuu ati raaziyaa marraa maqaan kiyya jalqabe raaziyaa kana waggaa meeqatti argatte waggaa 8 yoo ga'u 8 as dhufee gara adamatti dhufee achimmoo waggaa tokko akkanuma ta'e otoo mana barumsanii galiin jechuudha akkuma biyyarraa adamatti dhufe garuu raaziyaa jedhee na moggaasanii jira raaziyaa ta'eet maafi maqaa na keessa seenee natti tolee amma hanga ammallee bakka maqaalee jijjiiradhu naan jechaa turanii raaziyaan kuni baay'ee namatti tola ittuma jira ammallee jechuudha maqaa baay'ee bareedaadha baay'ee asumaaniyyuu gaafa akkas naan jettu namni ture jechuudha raaziyaa adam gaafa naan jettu gaafuma si gaafadhullee seenaan isii yookiin ammoo adamoo raaziyaa adamoonni jedhamteef kanaaf jechuudha sababa kanaaf islaamummaatti gadhuftee waan mamturtee jirtaa
hangamii? Amma waggaa tokko ta'ee jira jechuudha. Islaamummaa eegaa dhufee jechuudha. Itti jira mallee inshallah kana caalaa immoo Rabbi waliin hin deemna. Inshallah. Waggaa tokko geettee jirta. Amantaa dura keessa turte hoo amantaa kam hordofaa turte? Amantaa Ortodoksii Kiristaana keessa kan Ortodoksii hordofaa turte ammoo gara amantaa Islaamummaa dhufte. Maqaa Raaziyaa jedhamu argatte. Akkasuma immoo waggaa tokko keessa turte jirta Islaamummaa keessatti. Akkamii turtiin Islaamummaa keessatti maal fakkaata? Turtiin Islaamummaa keessatti gara jalqabaatti kophaa kee jirta. Xiqqoon ulfaata. Wanta kan beektu mala akka godhattullee hin beektu. Kanaafuu in ulfaata ture garuu bakka keessi kee boqonnaa argata. Rabbii kee waliin bakka daandii qajeela irra jirta. Nagaa qabda. Nagaa qabda. Rakkoo sana keessallee haa ta'u bakka keessi kiyya nagaa jira. Riba gaarii rafeen bula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amallee Rabbitti si yaada balu. Amiin. Somaaniyyuu umrii kan kee ijoollummaa jechuun an akkas ilaalutti nama ijoolleedha. Umrii kan kee kanatti amantaa biraarraa gara Islaamummaa dhufuuf murteessuun akkamii laata jechuun sittiin ulfaanni akkam ture adeemsisaa miti? Adeemsisaa jalqaba kiristaanummaa keessa akkuma jirutti adamii kana jechuudha. Isaatu na guddisee daa'imummaarraa jechuudha. Haati tiyya kiristaana garuu isatti heerumte. Nama musliimaa kanaattiin heerumte. Achi booda innillee na guddisee garuu diina irratti nan jabeessine innis jabaa miti ture. Irra laafa. Achi booda ani bakka amantii kanaaf fedhan qabuyyuu. Amantii musliimaa kanaaf fedhan qabu. Akkanuma mana keessallee waliin jiraatan? Waliin jiraanna garuu bakka calliseetuma jiraadha malee amantii kana jabeeffadhe asgaa yaadeeyyuu hin beeku ture jechuudha. Achi booda umriin kiyyaa ol guddataa deema. Waan badaa fi gaarii madaalchisaa deema. Inni na barsiisee hanga kutaa 3 kana na barsiisee achi booda daa'ima tokkoon dhalate. Achi booda bakka amala sanarraa jijjiirame. Durii biyyarraa kan dhufe si guddisanaan jedhee haadha tiyyaallee jattii fidee na guddisaa jedheetu ture. Achi booda daa'imni kana dhufnaani bakka amala sanarraa jijjiirame. Waan badduu naaf yaadaa waan badduu na dubbata. Bakka akka ormatti na laala. Mucaa kana darartii jedha. Kan biraa immoo biyya hin jira jechuun inni nama Harargee. Achi booda achitti immoo waan baddu sammuu isaa keessa galchani. Ijoolleen kun hin taatu, mucattii kun hin taatu, niitiin illee tas hin taatu jechaatuma waan bada sammuu isaa keessa galchani. Achi booda immoo inni illee na jibbe bakka. Mucaa kiyya darartii, mucaa kiyyaaf hin taatu, hamtu yaaddii jedhu kana ana akka ormatti laalaa ture. Sanii fi bakka inni illee hin barbaadu mucattii kana narraa baasii jedhe haadha tiyya. Bakka ishiin illee akkasuma ta'a. Kutaa hanga 3 na barsiise. 4 irraa hanga 7tti haadha tiyya na barsiise. Achuma Najjaashi keessa jechuudha. Achi booda akkasii otoo godhachaa jirru kutaa 7tti bakka narra habaatu jedhe inni. Narrumayyuu? Narruma habaatu hin barbaadu mucattii kana guddisuu hin barbaadu jedhe. Anillee hin bahe isaarra jechuudha. Eessuma bira taa'aa ture. Otoo eessuma bira taa'aa jiruuti gara amantii kana dhufe. Eessumni kan kee kun kiristaana? Kiristaanaadha. Ortodoksii jechuun. Durii kutaa 1 irraa hanga 7tti Najjaashi baradhe. Mana barumsaa Najjaashii jedhamu? Najjaashi jedhamu keessa baradhe. Achumaattiin itti fufee bakka achi keessa ijoollee musliima waliin oolaa. Waan hojii islaama hojjechaa oolaa. Kana salaata manaan hin jiru. Garuu bakka haalli kiyyaa haala uffataa ta'ee haala dubbii kiyyaa akkuma musliimaati. Achi keessa namni kana keessa beekuu malee akka kiristaana ta'ellee quban qaban. Musliimummaa si si'a? Musliimummaa si'a. Bakka namni hundu jechuudha. Haala fiizikaalas ta'ee haala dubbii hundu islaamummaa kana fakkaadhaa ture. Achi kutaa 7tti maal godheen haadha tiyya yaada kana itti hime. Musliima ta'uu barbaada jedheetiin itti hime. Akkanuma yaadumaan jechuudha. Akkanuma yaadaan kan jedhe ishee fakkaate. Waan itti qoostu itti fakkaate. Akkasii isheetti fakkaate. Bakka bira narraa calliste. Kolfiteetuma bira tarte. Ammallee irra deebi'e itti hime. Musliima ta'a haadha tiyyaa hin baradha. Waa hunda hojjedha. Rakkoon qabu. Haqa keellee hin baha. Garuu musliima ta'a jedheeni. Umriin kan kee xiqqeenya sanitti? Umriin kiyyaa gaafa san 16 ture. Achi booda akkas jennaani na didde. Qoosa ishee fakkaate hin ta'u naan jette. Achi booda bakka anallee calliseeni. Jalqaba akka beetu waan barbaadeef anillee jalqaba irratti hime. Amansiisuuf yaaluuf? Amansiisuu yaaluuf jechuun keessa ishii akka fudhatu yaaluuf godhachuuf baay'ee tattaafadhe yaalee garuu na didde. Ishii jechuun hin dandeenye. Calliseetuma egaa mana barumsa sana keessa bahee mana barumsa bira na galchite. Sababa mana barumsa achi kee Najjaashi na baasu ishii tokkoffaa gatii isaan dabalanii lammaffaan immoo amantii kanaa fi ilaalcha bareedaa waan qabuufi amantii saniif hin deemti jedhu kana shakkite. Atillee waan gaafatteef dursite? Achi keessa na baaste Najjaashi keessa bakka mana barumsa mootummaa bira na galchite. Achi otoo achi barachaa jiru waggaa tokko mana barumsa baradhe jechuudha kana Najjaashi irraa bahee achi kutaa 8 baradhe. Yoo achi barachaa jiru hanga simisteera yaaduma kana qabaachaa ture. Simisteera lammaffaa irratti eessuma bira taa'aa ture waggaa tokko guutuu garuu isaanii waan kana quban qabani. Maaliif amantii kana hin jibbani.
baay'ee hacuuccanii jibbanii maaliif akka ta'e hin beeku bakka ilaalcha hamtuu qabanii ture achi keessa bakka obsiteetu mateetta callistee jechuudha yoo dubbattee waasi jedhanii hin ta'u uummanni eessuma kiyya jechuudha baay'ee amantii kana jabeeffatanii amantii ofii jechuudha amantii kiristaanaa kana kan biraamoo ilaalcha qabanii ilaalcha badaa wayii jechuun amantii islaamaaf kana hagasii keessa hin beekanii waan gubba beekanii bakka maal naan jedhaniyyuu amantiin islaamaa kun addeessatti amanaa jedhanii Addeessatti jechuun addeessa kana addeessan yeroo lakkoofnaa nuti musliimota garuu kan isaan fakkaatu maali addeessan amananii guyyaa tokko baay'ee aareenani nitiin eessuma kiyya warri isaanii bar addeessan amananii akkas taanaan kiristaanaa illee aduudhaan amananii jedheen isaanii aduudhaan lakkaa'anii sa'aatii nuti immoo addeessan lakkoofna akkas hin callistiin irra calliste muslima taatee garuu yeroo akkasitti tusan muslima keessa jira irra callisteetuma otoo quban qabaatiin dubbatti kanaafuu callistee achi booda isheen bira otoo taa'aa jiru calliseetuma masgida dhaqanii jumaa ture guyyaan jechuudha kanuma lafa ka'ee yeroo durii jechuudha jalqabaa irratti masgida deema kanuma jechuudha kanuma tuuta shahaadan qabatee masgida deemee yoo shahaada qabadhee akkamitti akka salaatu barachuu qaba jedheetuma yoo achi dhaqee yoo salaataniin argaa akkamitti salaatanii akkamitti godhatanii bakka odootti godhatanii deemee akkamitti odoo godhatanii jedheetuma imalaala du'aa ima kadhadha rabbi karaa qajeelan akkatti kenni jedheetuma wallahi subhanallah asna fidee kadhachaa ture guyyaa tokko jumaa tureyyuu barnoota sa'a booda ture ganama akkanuma lafa ka'ee isaanii asin jiran haadha bira deemee ture mana barumsaa deemaa jedheetuma hin dhaqe achi booda bakka uffata kiyyaffadhee qadhee maal jedheetuma hin dhaqe mana barumsaa baradheennaani yoo bahu asriirratti mana barumsaa irraa gara masgidatti dhaqe. Akkuma nama islaamii tokko masgida deddeebi'aa ture. Achi booda ijoollee najjaashii waliin barannu arge. Achitti qaraanii asrii booda jechuudha. Isaanillee quba qaban akka shahaada kana qabadhu barbaadutti shahaada qabattee naan jedhani hin qabannee jedhani. Amma si qabsiisnaa naan jedhani. Bakka keessi kiyyaallee akkam ta'aa jedhullee hin qaba. Bayyaa ishee na qabsiisaa jedheeni. Ishee naan jedhani na qabsiisanii shahaada. Achi booda bakka adda baanii jechuudha. Isaanillee gara qaraati anillee gara mana kiyya. Achuma otoo gara mana kiyya deemee magribni ka'e. Achi booda yoo magribni ga'u akkamitti akka salaatanii quban qabu. Maal akka godhan maal uffatanillee akka salaatanii agasiyyuu quban qabu. Durallee waan uffatamu wanta akkasii waan hin ta'iniif. Hin qabullee durallee waan uffadhu uniformii kana malee waan gaggabaaba malee waan dhedheeraa kanan qabu. Calliseetuma waan uniformii kiyya hagasiin gabaabbatu masgida dhaqe callise. Masgida naannoo kennatti kalaa'u dhaqe magriba akkamitti akka salaatanii garuu quban qabu. Ati asraaf zuhurii beektaa waan ta'eef? Hin qabu akkamitti rakaa sadii akka ta'e hin beeka. Rakaa sadii kanayyuu akkamitti salaatanii hin beeku. Achi booda calliseetuma dhaqe masgida keessa namni tokko hin jiru. Namni takka keessa hin jiru rakaa lama akkamitti akka salaatanii hin beeka. Maaliif sunnaallee salaatanii achitti rakaa lama sunnaallee wal fakkaata jedheetuma callisee imaamicha waliin hidhadheetuma salaatu eegale calliseetuma wata kan dubbadhu bar kanuma bakka jechuun waan ati beektu sanii waan ta'eef waan jedhamu beeku waattulle akka ta'anii beektu akka ta'anii argaa ka faatihaallee xiqqoo danda'a arabiffaa kun xiqqoo natti hin ulfaatu beektaa eessaa baratteessa arabiffaa kun animeeshinii fiilmii baay'ee ilaala arabiffaan hojjetame jechuudha akkasii waan ta'eef arabiffaa afaan keessa baafachuufillee dubbachuufillee hagas natti hin ulfaatu hamma danda'amee arabiffaa kanatti baay'ee kalaaya garuu sirriitti hin danda'u arabiffaa kana kanaafuu arabiffaa kun natti hin ulfaatu afaan keessa baafachuu natti hin ulfaatu faatihaallee kana oromiffaallee amaariffaallee barreeffamee jira isa hin dubbisa yoo dubbisu immoo bakka sammuu qabachuuf hin yaala hamma wayii qabadhi sirriitti qabaachuu baadhus qabadhee jira magriba waan ta'eef imaamichillee sagalee baafatee qaraaya isaa dukaa qaraayuuf hin yaala achi booda rakaa lama sani salaadhee rakaa sadaffaa bira yoo gahu ijoollee lama dhufanii narraa dabalamanii waan ati beektu si'anii isaanis hidhatanii anatti hidhatanii salaatee garanii bakka alhamdulillah wallahi baay'ee gammadee beektaa subhanallah baay'ee gammadee bakka rakaa sadaffaa akkamitti akka salaadhuun beeku ture rabbi immoo jarasi sababa godhee dhufanii anatti hidhatanii salaatee garanii achi booda isaanii rakaa tokko dhumarratti ga'anii waan isaan godhatanii godhadhe yoo imaamichi salaamatan illa salaamadhe isaanii salaata isaanii itti fufee fiigeetuma gara mana keeyyaatti deebi'e achi booda immoo ishaayin ga'e ishaan akka dubbiseetti akka laaleetti rakaa 4 akka qabu qofa quba qaba garuu akkamitti akkam akka godhanii quba hin qabu rakaa 4 akka ta'e qofa beeka meeqa farratti akkamitti akka ta'an akkam akka godhanii beeku garuu rakaa 4 yoo ta'e salaata kana zuhrii fi asrii waliin wal fakkaata jedhe ofii akkas jedhee yaade
barbaade calliseetuma akka zufri fi asrii calliseetuma salaadhe. Salaatu fi ishaa yoo ta'e hanga isaan rafanii eeggattee mana baatee qorrarra kana bakka dhoksataa barbaadde malee ifatti salaatuun baay'ee ulfaataa ture. Gibbiin haadha bira ture marga baay'ee dhedheeraa qaba gibbiin bal'aa waan ta'eef jechuudha. Achi keessa yoo marga hamanii baay'ee guddannaan yoo marga hamanii buufni keessaa baha jedhanii. Subhaanallah. Buufni keessaa baha jedhanii garatti kala'amanni kenna jechuudha. Bakka sagalee bineensota jira barriin immoo yoo barbaadamee cufama yoo barbaadamee banaa baay'ee ulfaata. Gibbiin haxiriin isaa dallaan baay'ee gabaabaadha. Bineensi kamiyyuu irra utaalee seenuu danda'a. baay'ee ulfaataa ture. Dukkana keessa salaatuun baay'ee ulfaata. Keessi sodaata. Alhamdulillah isaan yoo rafanii ani ka'eetuma ishaa'ii in salaadha. Yoo haadha biraa ta'eeti kana kutu kan ta'uyyuu. Mana keessa salaatuuf waan hin taaneef? In ta'u. Mana keessa yoo ta'e ifalli dhaamsi hin ta'u. Si arginaan carraan itti qabdu baay'ee ulfaata ta'uu danda'a. Ulfaataadha. Achi booda in salaadhee inshaallah kawii godhadhe salaadhee bakka achi yoo yeroo tokko subirraa ka'ee hanga ishaa'itti guyyaa natti hin tolle jira. Salaatuun maal godhaani halkan eeggadhe subirra kaase hanga ishaatti guyyaa salaatu jira. Manni bakka in salfadhaa beektaa namarraa taree rabbi salfadha. Maaliif otoo fayyaa qabu otoo rabbiin qaama guutuutti kenne salaata kana walirraa tuttulee salaatuun baay'ee nama salfachiisa. Rabbi fuuldura dhaabbachuun baay'ee nama salfachiisa. Namni illee gibbii keessa jiru akka shaada qabadhe quban qabane akkanuma maatii ayyamee fakkaata. Silaa taraawii salaata jirti mucattiin jedhani jechuun ani salaata meeqa walirraa walitti qabee galgala kana salaadha. Yoo isaanii mana ta'anii ani dafee gadi bahee salaadha. Halkan eeggadhe salaadha. Kanaafuu bakka baay'ee nama salfachiisa. Kan nama miti kan rabbi salfadha. Jechuun akka salaanni kun nufi karaadha. Nufi karaa qajeela rabbitti argannoodha. Garuu ani yoo walirraa tuttulee salaadhu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama salfachiisaayyuu otoo rabbiin fayyaa natti kenne. Achimmoo alhamdulillah as gahee yoo isuma biraa deemummoo baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata isuma bira. Wallahi guyyaa dadhabee jechuudha. Dhaabbadhe salaachuu dadhabee guyyaa ta'etti salaadhee jira. Bakka narraa bahuu didnaani salaanni taruurraa jedhee taa'etuma salaadhee beeka. Garuu baay'ee nama salfachiisa. Akka jarree sirratti hin beekne jechuudha. Maaliif yoo narraa beekanii hin ta'u. Maaliif baay'ee na dararuu danda'ani. Haadha tiyyaallee dararanii haadha biraan jiru baay'ee ulfaataadha. Taa'etuma salaachuun baay'ee nama rakkisa jechuun otoo fayyaa qabdu harkaaf miilaa qabdu otoo fayyaa qabdu ta'anii salaachuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama salfachiisa. Kan nama sunteen kan rabbi baay'ee subhanallah. Khayrumaaf jedheetuma akkas godhadhee salaata kiyya salaadhee akkasii otoo ta'u ramadaaniin dhufe. Ramadaana keessa baay'ee ulfaata. Suhoorri nyaachuun hin jiru bakka in ulfaata. Akka islaamti hin beekanii? Gammaa kana jechuudha. Hin beekanii. Achi booda ramadaanni dhufe dhufnaanillee bakka in soomee oolee asirii yoo gahu isaanii dirqiidhaan na nyaachisanii nyaata. Nyaadhu jedhan dirqiidhaan na nyaachisanii. Hin beekan akka ati sooma qabdu isaan? Hin beekani akkuma nyaadhee beekanii. Isaan ganama hojii bahanii. Yoo hojii bahanii akka qabanii isaaf nyaata hidhee kan anaaf ta'uu isa nyaachise duwwaa baha mana jechuudha. Achi booda galgala deebi'a. Asirii egaa aduun liixuuf kaatee azaanuuf gahuuf deemu ana dirqama na nyaachisanii. Ramadaan akkasii guyyaa 5 qofa soomee qadaa ofirra baafadhe. Obboroo akkamitti kaata? Obboroo nyaadhu. Osoo nyaanne hanga siraa turta? Hanga siraa tura. Sooma furuufillee bishaanuma furaa baqa. Bishaanuma akkana furaa. Bishaaniin furee booda isaan waliin nyaadha malee baay'ee ulfaataadha. Sirratti beekuu danda'a waan ta'eef. Wallaahi baay'ee ulfaataadha. Akkasuma ta'ee guyyaa idaalle manuma walii baqa. Namni gadi bahee ijoollee waliin ta'a hiriyoota waliin bashannana ani manuma keessa oole. Baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Alhamdulillah rabbiin jabeenya natti kenne malee baay'ee ulfaataa ture. Subhanallah. Amma wanta ta'anii yaadan waan baay'ee. Wallaahi akkasuma inshaallah otoo ramadaana kee guyyaa 5 ramadaana keessa soome guyyaa takka otoo taraawiin salaatiin irraa tarte. Qadaa kiyya baafadhee akkasii otoo taa'aa jiru. Uffatallee baay'ee rakkataa turte jechuun uffata dhedheeraa kan uffachuuf hin ulfaata. Bakka namoonni hajnabiyya ta'ee dhufaachi mana keessa isaan immoo sattaruun hin jiru. Qulla dhaabbatanii dubartoonni achi keessa baay'ee ulfaataadha wallaahi. Isaan waliin harka isaanii cabbatu harka isaan tuqu baay'ee ulfaataadha. Rabbiin adhisi jechaatumaan harka isaanii qaba. Bakka amantii kana yoo arrabsaniyyuu keessi kiyya buqunnan argatu. Guyyaa wayii intala adada qaba bishooftu jirti. Ayyaana wayii ture ka muslimaa waa'ee seenaa rasuula kana dubbataa
turani. Isaan kan yaadani nabiyya jechuun kan hin nyaanne kan hin dhuyne jedhanii yaadani. Achi booda waan nyaata kana kaasani. Rasuula nyaatani akkana jedhani. Achi booda maal jette sila akka namaati marree namaaf akkana godhatani jette. Jechi guyyaa shanii naan jette baay'ee hamtu ture. Dubbachuuf ammoo akka dubbattu hin qabu. Jechuun mucatti isaanii jechuudha. Akka malee jaaladha. Garuu baay'ee bakka kanatti hin jibbee mucatti isaan. Maaliif silaa seenaa isaanii eenyummaa isaanii beekte akkana dubbachuuf dhiisitoo ittiin yaaddu turte. Ana akka gara islaamummaa kanatti akka dhufu sababa namni tokko sababa kan godhatu amantii keessa jiru amantii islaamummaa kana keessa wal madaaleeti. Wallahi ana jedha seenaa rasuula qofa gahaadha. Sallallahu alaihi wasallam wallahi seenaa isaanii qofa gahaa. Nuuf jecha bu'anii bar rasuula nu jecha bar waan meeqa argani rasuula nama yoo du'aa godhatani ofiif du'aa hin godhanne nu jecha malee ummaa keeyyaa jedhani malee ofii kiyyan jenne rasuula kenna bisalaam seenaa san yoo beekani akkanan dubbatanii dubbachuuf illee yaadaniyyuu bakka amantii kanaaf baay'ee waan isaanii kabaja isaanii osoo hin beekini hamtu dubbatanii. Yaa tokkollee akkasuma taa'aa jiranii asuma jechuun asuma bira waan isaanii bada dubbatanii waa'ee rasuula waan bada bakka isaan dubbannaan keessi kiyya bakka dubbachuuf ka'e bakka rabbiin na sattaree malee wallahi mira keessa nama galcha waan akkas yeroo waa'ee wallahi buna dhugaa turanii buna san isaan irra gannaquu barbaadee tureyyuu silaa quba qaban akkanan godhatanii osoo beekanii waan karaa isaanii agarsiise rasuulli waan nuuf ta'anii yoo beekanii akkanan godhanii ture akkasii ta'aa jirra wallahi rabbi karaa qajeela sana agarsiisu wallahi rabbiin immoo nama maraafi jechuudha karaa qajeela kana itti agarsiisee jira abbaatu of jaamsee malee wallahi rabbiin karaatti agarsiisa nama isaa laaffisee ofii isaatii qajeelchuu barbaade malee wanta namni hin qajeela dheef yookiin hin qajeela yoo itti qajeeluu dhabuu dandeessa. Sirriidha. Ana asaa kee keessatti gagaafinetti ta'e ana akka namaa sababa wantoonni biraan aan taane islaamummaa dhufuudhaaf wallahi seenaa nabii keenyatti alayhi salaatu wassalaam jettee ati immoo dura islaamummaa baay'ee jibbaa turte watana kaastu akkamitti jechuun karaa kamiin seenaa isaanii argatte hin dubbiste moo dhageeffatte moo tokkoffaa hin dubbise kan sin jedhe amma adamii kana musliimaami kitaabawwan hin jirani seenaa rasuula kana haasa'anii seenaawwan musliimotaa sahaboota haasoo jira kitaaba tokko qofa atiraaktii na godhe tallaaqu guzoo jedhama amaariffaan barreeffame hin dubbise guyyaa dhalatan irra kaase hanga lubbuun jiran duniyaa kanarra jirani hunduu seenaa isaanii achirra jira hin dubbise bakka baraka isaaniiyyuu bara subhaanallah hin dhageeffadha TV irratti illee in arga wallahi seenaa isaanii subhaanallah nu jecha waan isaan ta'anii hedduudha nama beekuutu kana hubata isa qofa shahada na qabsise mashallah sababa sanii jechuudha islaamummaa jibbaa turte bakka amantii kamayyuu akka qabaadhuun barbaadu calliseetuma jiraachuu qofa barbaadaa ture callise jechuun amantii kiristaanallee hin jabeeffadhu bar amantii islaamallee hin barbaadu bakka amantii islaama kana hin barbaaduyyuu nama amantiin kamii taateef barbaadde jiru duniyaa kana qofa barbaada ture garuu rabbiin wallahi gaafa kutaa 3-4 baradhu rabbiin amantii qulqulluu akkana kennu kadhee ture rabbiin arana milkeesse wallahi rabbiin hunda caalaa filate amantii kana natti kenne alhamdulillah wallahi alhamdulillah irra deebiidhaan gara amantii dhugaa gara islaamummaa gara karaa dhaloota keetii gara islaamummaa gara ifaatti dhufu keetiif gammachuu guddaa qaba baga nagaan dhuftee baga obboleettii teenya taate kanarraa immoo gammachuu guddaa waan hin qabuufis hin jedha wallahi baga deebitee sun ta'in baga dhufte wallahi subhanallah akkamimee maatiin kan kee quban qabanii seenaa gammaan akaastee keessatti maatiin kan kee islaamummaa fudhachuu kee akka quban qabni akka baay'ee dararamaa turte naa kaastee akkamitti dhaga'an ammarratti hin dhageenye moo yoo dhaga'an ammoo akkamitti dhaga'an amma kan beektu haadha tiyya qofa fi haati tiyya immoo nama lamaaf itti himte takka hiriyaa ishii jirti takka immoo intala adaada jirti bakka isaanillee anaaf ilaalcha badaa qabaachaa jirani durii kan na barsiisanii jechuun haati tiyya agarsi hojiillee hin qabdu kasillee qabeenya hin qabdu ana barsiisuuf jechuudha dabtaras kan naa bittu intala adaada kiyya sin jedhee jirti ishiitu bakka waan mara naa danda'a waan barnoota kanaan jechuudha amma garuu hin dhiste wallahi maal naan jedhaniyyuu yoo ati kiristaanummaatti deebite waan barbaaddeesiif godha jedhani hin barbaadu jedheen maali namni yeroo ammaa barbaadu maali iPhone jedhani silkii jechuudha isaa sibinnaa jedhani hin barbaadu jedheen subhanallah rabbi caalaa jedheen gaafiin qabu rabbi caalaa hin barbaadu jedheeni achi booda bakka callistee intalti illee jechuudha callistee daftara kana kan ishiitu bitaa ture jechuudha waan sila dursi gargaaraa turte hunda sirraa dhaabde narraa dhaabde namti kanallee kan as jirtu bakka fulli ishii hagasii miti akka dur na jaalattu amma nan jaalattu eessa jiraattan amma haadha bira jira isaanoo akkamii
haadha tiyyammoo alhamdulillah garuu akka haadha hamtuu natti hin taane garuu guyyaa jalqabaa irratti jechuudha jecha hamilee nama cabsu na dubbataa turte baay'ee baqa waan ishiin hin raawwanne takka hin jirtu bataskaana na fiddee dirqamaanii qeesiin akkana gorsuu taasiste baqa waan hedduu narraa raawwatte jecha hamtuu na dubbatte yeroo awwalaa qabri kiyya irratti hin dhaabbatin naan jette baqa na abaarte baqa ilma kee haadha qabu imimmaa kiyya naan jette waa hedduu na dubbatte garuu ishiinillee kana naan dubbatte baqa ani islaamummaa kana akkanuma gubbaarraa kan ishee fakkaate gara amantii kiristaanatti kan deebi'u ishee fakkaateeti salphumatti baqa garuu amantii kana akka kiyya keessatti seen hin beene akka hidda isaa onnee kiyya keessa dhaabbate hin beene maashaallah kanaafuu akkas naan jette narra laafuu eegalte garuu ammallee na salphatti ammallee akka duraanii miti akka na uffadhe akka ijaaba uffadhe jilbaaba uffadhe akka ishii cinaa deemuu barbaaddu maaliif yoo uummanni na argee maal naan jedha nama na beeku yoo argee maal naan jedha maal naan jedhama kanatu diinii keessaallee namaan bisaala maal naan jedha kanarra jirti egaa anillee akka ishiin salphanne jecha ishii waliin hin deemu ishii waliin gadi amilee isaaniif ani amma amantii kana yoo warri beekani takka narraa hin hir'isanii takka naaf hin dabalani garuu haati tiyya akkanan salphannee barbaadeeti namoonni isiillee taata goyi nagaa akka argattu barbaadama yoo rabbiin illee kaafirallee taatu haati hadhumaa jedhe hadhuraa qabdi kanaaf isaan eeggachuu fi akka anatti hin salphanne akka sababa kiyyaatiin morman cabsanne jedha waliin hin deemu yoo deemes akkanuma uffadhee deema garuu duuba deema maaliif akka ishiin hin salphanne jedhe egaa shahada qabadhe hiriyoota ishii bira deemee hin beeku maaliif yoo achi dhaqee waanuma kaafira kana hojjenna kanaafuu uffatallee hin danda'amu busi jedhani sanii fi hin deemu achitti waggaa tokko guutuu achi hin deemne manuma ta'a ayyaana jedhani guyyaa ayyaana maal godha na dhukkubee jedhan waan isaan hojjetan akka hin nyaanne jechuudha waan akkas jedhu fi isaanillee nan riqqisani garuu guyyaa yeroo jalqabaatti in ulfaataa ture meeshaa hin tuttuqamaa waan isaan qalanii kana hin tuttuqama baqa rabbi na dhisi wallahi guyyaa tokko waggaa harwaa ture waggaa harwaa 2018 kana jechuudha guyyaa sanii wallahi akkamitti akka bu'anaaf rabbi takkicha beeka maaliif rabbiin kana guutuu na godhe rabbiin fayyaa na kenne na jaalate diina islaamummaa fakkaatu natti kenne ana ammoo isatti akkana godhu baay'ee ulfaataadha waan inni jibbe waan haraama ta'e yoo nyaadhu baay'ee inni ulfaata kanuma jedhee masgida dhaqee hin kadhadhe rabbi yaa rabbatuma afaanii fi harka isaanii narraa qabi jedheen akkas jedheenaan baqa isaanillee na dhukkube jedheen garaacha na dhukkuba jedheen waan qibaata qabu nyaadhu jedheen garuu hin tuttuqama akkas yoo ta'e baqa obseetuma guyyaa sanii jechuudha na dhukkube jedhee agabuu ole yoo isaan nyaatanii ana agabuu ola dangaasiif rabbi jidduu jiru tiisuuf jecha baay'ee agabee garuu alhamdulillahi jedhe maaliif rabbiin tasabar wanti kana anaa fi badinarraa dhiquuf ta'a bar sababa kanaaf yoo agabuu maal yaadadha seenaa sahaboota durii fi rasuula yaadadha isaanii maali ane guyyaa tokkoo fi agabuu ole jedhee rabbitti gaabba hin gaabbu isaanii bar guyyaa sadii guutuu agabuu olanii bulanii jedheetuma of jabeessaa ture achi guyyaa san hin tarte isaan hanga guyyaa bara hara bara 2018 Itoophiyaa kana hanga kana hunda hin dhageenye ilaan matanillee hin dhageenye isaanillee jechuudha maaliif haadha tiyyaatu na qaba haati tiyya natti salphatti jedheeti haati tiyya dararanii jedhee malee anirra takka nirrasanii takka hin dabalanii maaliif rabbi na jiraachisa hagammas rabbi na jiraachise kanaafuu sababa haadha tiyyaatiin hagammatti hin himne jechuudha garuu isheen nama lamaaf itti himtee reefullee jedhee isaanillee baqa narraa gooranii baqa akka duraanii jaalala naaf qabanii hagasi miti ana otoo beekanii ana fuuldura ta'anii amantii kana rabsanii na fuuldura ta'anii rasuula tuffatanii waan hamtuu isaanii dubbatanii waan isaan hin hojjenne kana hojjetanii jedhanii kanaafuu baqa obseetuma bira tara injibbi achiyyuu dhaqu maaliif waan isaan laalanii waan isaan hojjetanii waan amantii ofiiti waan san ta'eefi rasuula immoo injibbani wallahi baay'ee silaa quban qabanii hin beekanii wallaalummaa keessa jiranii kanaafuu hin arrabsanii waan sooshaal miidiyaa kana babbadaa dubbata waa'ee rasuula san laalanii san dhugaa jedhanii yaadanii miira kennaaf wanti sooshaal miidiyaa sanarra dubbatame dhugaadha jedhanii amananii waa'ee quraana dubbatu badaadha quraanillee waan inni jedhu waa babbadaa malee gaarii miti jedhe yaada ummanni jechuudha achi booda calliseetuma achi dhaqan jiru hin dhaquyyuu kootu naan jetti hin dhufu jedhaani bakka afaan baafadhe hin dhufu jedhaani uummata akka gochuu hin danda'u yoo achi dhaqee rakkoodha ajnabiyya jira ajnabiyya waliin immoo tuttuqanii isaanii ofiin sattaranii baga qullaa dhaabbatanii yoo ajnabiyya dhufallee ofiin sattaranii animmoo akkas godhachuu hin danda'u islaamummaan daangaa nu kaa'ee qaba waan ta'eef baga ajnabiyyi dhufu ishiini
dubartiin jechuudha ofiin sattartu yookaan uffata haphii uffatti yookaan immoo mataa qullateetti yookaan immoo isatti marattee dhungatti ani immoo wanta san godhachuu hin danda'u. Musliimummaan kabajuu qabdi waan ta'eef. Wallaahi otoo abbaa mana ishee fuuldura dhiira biraan machuun in ulfaata. Harka dhiira nama biraa tuquun in ulfaata. Sana waan ta'eef ani akkasii godhachuu hin danda'u. Bakka yeroo tokko dirqamaani isaan harka tuqu jira. Dirqamaan jechuun yoo mana dhufanii harka irraa diriirsanii hin barbaadu jedhee waan bira naan jedhani. Maaliif nama hambaa bira jira. Eessa jiraataa jirtan? Dhuunfaa keessanitti mana kiraa jirtan moo eessa jiraattan? Amma kan keessa jirru mana Adam waliin ammallee adda baatee jirti jechuudha. Adam waliin adda baatee. Abbaasi guddisee wajjin. Waliin adda baatee jirti. Mana tokko jira manni kifli tokko itti kenne mucaaf jecha mucaan ishii bira jira haadha tiyyaa bira jechuudha. Jidduu dhalatee akkos hin jedhe. Inni guddisuu fi akka guddatu jedhee mana tokko itti kenne seeraan jechuudha. Garuu ammallee mana sana keessa arga kiyyaan fedhu. Bakka mucattiin barbaadu mana keessa baasi jedha. Ana barachuu kiyyaallee fedhaan qabu akka hin baranne akka hin jiraanne kana barbaada. Maaliif akka ta'e Rabbi beeka. Islaamummaa qabachuu kee hin beeka inni? Hin beeka. Garuu akkasuma ta'e illee qaba ture iyyuu. Na jabeessuu qaba ture. Akkasuma ta'e illee ni darara. Mana keessaan irraa habaatu hin barbaadu mucatti jedha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Eessuma bira taa'aa jira. Amma garuu dadhabnaan achi haadha bira gale. Haadha kee bira. Innis simatti isiin amma jechuun wantoota manatti reefna himtee saniin alatti jaalalli haadhummaa isiin qabdu akka namoota kaawwaniiti miti. Kaawwanii miti. Ani carra qabeettidha jedhee si yaada wallaahi alhamdulillah. Carra qabdaati haadha akkasii qabaachuu keetiin namoonni baay'een haadha isaaniitiin tumamanii hidhamanii hanga lubbuu bahan gahanii jiru. Manatti fa'aatti cufame achi booda nyaata dhorkamanii maatii matu jechuudha jechuun haatillee keessuma jirti eega mana keessa ta'e lubbuun bahee namni lubbuun bahee jira. Sadarkaa san gahaa waan ta'eef namni haadha gaarii qabda. Gaarummaanis ka haadhummaallee ta'u. Haadhummaallee wallaahi. Baay'ee haadha gaarii qabda. Alhamdulillah rabbi namoo isaaniifillee hidaayaa haa kennu. Gaafa takkammoo inshaallah maaltu beeka isaan islaama ta'anii bakka takkatti isin affeerree yookaan wantoota waa'ee kaasnee ilaaluu dandeenya. Inshaallah. Amma tuni jalqabbii ta'uu dandeetti. Of biratti siiree deebisuun isaaniiyyuu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hagas jabduu miti haati tiyya jechuun narraan jabaanne. Garaas ittiin jabaanne. Garaan irraan jabaanne. Waanuma uffata irratti wal dhabne yeroo baay'ee. Waanuma diina kanarra wal dhabna malee. Amma yoo salaanni gahe salaata dura akka ishii dursuu barbaadde. Salaanni otoo taraa jiru ana dursii jetti. Bakka kana wal dhabna uffatarra wal dhabna ani jilbaaba uffachuu barbaada ishiin immoo hin barbaaddu mana keessa bakka baasii narraa jechaa turte amma calliseetuma kaayadhaa malee narraa baasii jechaa turte bakka hin barbaadu uffata akkana ammallee wal dhabna jedhan inni qaama uffadhaa jedhani hin uffattu naan jette bakka kanatti wal dhaba jirra. Haga isaan qalbii isaaniitis gabbaa'ee gadi deebi'u tatilee wantoota silaa isaanirraa daangooyuu dandeettu yookiin immoo akka sunnaatti ilaalaman yeroodhaaf tursiisaa ture. Isaan immoo haalaan nama keeka godhachuu dandeettuun sababni guddaan haala gaariidha uchi dhiyaatte tariitii isaa silaa akka nama islaamaatiin bultii waliin ijaarrachuutti maalummaa islaamummaa beekanii gara islaamummaa dhufuu danda'an tureyyuu garuu immoo haala qabaachuu dhabuun keenya dhiibbaa kana hangana hunda'uma achi duuba isaaniitti dhuftee maalummaa islaamummaa argitee siigalee bira tarteeyyuu ammayyuu onnee keetirraa waa islaamummaa haasuutaa mashaallah rabbi sirraa bulchu kanammoo rabbiin haadhaa keellee namoota qajeelchuu fedhu maraa isaan dabalatee rabbi haa qajeelchuu rabbi hidaayaa isaanii haa kennu jenna. Baay'ee kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira jidduudhaan boqonnaa fudhachuudhaaf walitti deebine hanga ammaa turuun keessan eegan oliin ammoo hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aati seenaa obboleettii keenya shamara jabduu kana dhaggeeffannu haa xumurru isiniin jechuu barbaada gara sagantaatti isin deebisa nu faana bu'aa. Mudannoon addaa tagammaa jireenya kee keessatti hin daganne jira. Hunduu mudannooma. Mudannoodha. Hunda caala guyyaa tokko hin daganne salaata ishaarratti guyyaa hin dagannedha yoomuyyuu jechuudha. Nullee si wajjin hin dagannu inshaallah. Inshaallah bakka ishaa'ii kana dhabbadhee salaachuu dadhabe maaliif mana keessa jechuudha manni keenya dhiphoodha hagasii walirra faguun qabdu jechuudha kilaasillee hin qabdu akkama godhu ishaa'ii narraa bula yoo ammuma kana hin salaatiin jedhe achi booda isaanii akkana qarqara kiyyaatti buna dhugaa turani ani gadi bahee odo'adhe otoo achi isaanii ta'a bunaa dhugaa jirani ani isaanuma cina taa'atuma salaadhe ishaaraka afranu bakka taa'utti jechuudha. Jechuun akkaatii taatuun arganii sochiin hin jira waan ta'eef. In argani maali kitaaba fuuldura kiyya kaayadhe. Kanama kitaaba sun dubbisu jechuudha. Assalaamachuu fi kitaaba lama mirgaaf bitaa kiyyarra kaayadhe achi booda maal godhe. Egaa salaata kiyyaa fitadhee booda jalqaba assalaamachuu fi kan mirga kaafadhe. Akkamitti kaafachuun jechuun akkanuma deebi'e fuula kiyyaa. Kitaaba fudhatte akkana jettee. Walla akkana jedhee kitaaba nama fudhu fakkaadha garuu assalaamachaa jiraani. Quba kiyyaa tashuuda yoo ta'u akka nama qubee lakkaa'u kana
akkas godhadhe malee akkana godhachuun jiru walakkaa isaa ijaan salaadhe jechuun morma olii gadi ijaan salaadhe kan bitallee akka nama kitaaba kana kaafachuu fakkeesse assalaamadhe achi booda guyyaa sanii jechuudha yoomuyyuun dhagadhe hanga ani salaata kiyya fidhadhuti takkanan dubbanne egaa salaamadhee booda na yaamani maashaallah rabbuma afaan sirraa qabe afaan subhaanallah afaan isaanii dhugumaan irraa qabe rabbiin alhamdulillah bakka nama isaan ta'ee rabbiin isaaf ta'a wallahi bakka achi booda alhamdulillah ollaallee wal bare ollaa musliima takka jirti yoo uffata itti salaadhu dhabeellee ishii biroo uffata ishiin salaadha dhaqe achi dheedhee mana sii mana ishii dhaqe achumattiin uffata ishiin salaadheetuma gadi baa ishiin ala dhaabbattee na laalti eenyu dhufe eenyu dhufne kana na laalti hagam mallee yoo achi dhaqu ishuma bira deeme salaadha bakka kottu sanii dafii salaadhu naan jetti alhamdulillah rabbi ishirra haa jaalatu wallahi ishillee baay'ee na gargaarte na duukaa jirti ishiinillee salaadhu naan jetti maashaallah wallahi waan ajaa'ibaati mudannoon itti salaata irra qabdu kan subhaana salaata irra mala wayii barbaadeetuma salaatuma kana qofa yaada ima salaatee ima salaadha keessatti uf laallaka warra osoo haala mijataa keessa jirru osoo salaatuu dandeenyu salaatuu dhabna ammoo keessatti uf laalla seenaa kan kee keessatti seenaan kan keessi na ajaa'ibati wallahi maashaallah wallahi guyyaa tokko illee kanam ifa dhaamse otoo isaan rafanii an dhaabbadhe salaadhee beeka ifa qofa dhaamse ifa ibsanii wana laalanii hoo mi'asuu tasa sitti ka'anii hoo rabbuma qachuun abdiinati rabbi irratti kahattee sun gara takkan dhayne wallahi hinjira kabarinni subhaanallah rabbi jiraata wallahi guyyaa lamaan kana yoomuyyuun dagadhu guyyaa taa'ee kana otoo bunaa dhuganii salaadhee fi guyyaa dukkana keessaa otoo isaan cisaa jiranii salaadhee guyyaa lamaan kana lamaanuu immoo ishaa'idha yeroo baay'ee maatii walitti qabamu sa'a sanii waan ta'eef magribamma wayii jette isaan hanga mana seenanii salaattee fidhatta yeroo ayyaada keettu na ajaa'ibe kitaaba akkamisii dhufe bakka jechuun mala barbaada bar ani haala rabbiin illee sammuu naa banaka furmaata sii kaa'een illee wallahi ani dandeetti kiyyaa miti mala san kan dhufe dandeetti rabbiiti malli mala caalamoo mala rabbiiti akkasuma malli inni sii kaa'ellee si hojjatee jira bakka subhaanallah kitaaba bakka dubbisaa jira mitaaf mirga kiyya kaa'adhe akkasuma salaamadhe durattillee dubbattillee gara barachuu kitaaba dubbisaa jirta kitaaba dubbisa jira isaanii inshallah baay'ee namatti tola wallahi qormaata kana keessa taruuni inshallah bira tarta kanallee wallahi kana taruuni katartee olittillee wanni dhufu yoo jiraate inshallah rabbiin itti qabattee numa jira ma jira isayyuu hundeemu rabbiin wallahi nummaan isa biraan ka'in malee yeroo kamiyyuu waan nu irratti abdannee irratti kadhannee irratti ammooti iyyuu gadhaabbannee rabbiin imanuuta nutu bar qalbii teenya tanatu namaami akkana taati malee yaaddee wanti itti rabbi irraa dabdu hin jiru alhamdulillah wallahi seenaa ajaa'ibaa qabda subhaanallah wallahi rabbiin waan inni anaaf godhe ani umrii kiyya keessaayyuu kaffalee fixaa jedhe takkayyuu hin yaadu wallahi waan inni naa godhe waan inni arsanaaf kaffalee jedhellee hin gahu baay'ee waan guddaa naaf godhe rabbiin inshallah kana caalaa immoo inshallah yoo rabbi jedhee kana caalaa hin hojjedha rabbiif jedhee jechuun diinal islaama jedhee inshallah diini kiyya guddisuu fi kana caalaa hin hojjedha inshallah rabbi bakka ati yaaddee olitti si haa gahu akkamii barattudha barachaa jira barnoota kamiif kam barachaa kan jiru amma ka duniyaarra jira kan akhiraa immoo ijoollee hiriyaa qaba hiriyoota kiyya bira dhaqee quraana na qaraasisanii kitaabota adda addaa kennani dubbisi jedhani kitaabota san dubbisa diina kiyya barachuu fi yaalaa jira inshallah garuu barnoota dilee maalirraan jirta kutaa 9 ganaa barachaa jira jechuudha inshallah kutaa 9 jirta fuuldura kan keemmoo waa baay'eetu jira intiraasii fudhachuuf waggaa 3 fi siyaafaa inshallah suni ammoo nama si barbaachisaa nama si gargaaru qalamni jira dabtari jira maateriyaaliin barbaachisu guutuun akka jiruttu iyyuu uffanni akka barbaachisu jiruttu iyyuu namni si jira sin jedhu iyyuu dirqama barbaachisaadha maatiin keessanillee haati kan kee kophaa isheetti ammoo wanta wayii tariiti cabni bakka ati amma irraa cabdeen kunillee wanni jechuu dhabuu danda'achuun hanga sundaa akka qaraasan si ta'uu dhabuu danda'ani wanti kunni si rakkisuu danda'a ati dhuunfatti ammarratti barnoota cinatti wanni ati dalaydee yookiin immoo dalagaan akkana harka qabu jettu jira jiru hojjechaa jiru barachaa kuma qofa jira waan taaksilee waan kaardillee haadha marraa malee bira hojjechaa jiru kanaafuu namoonni ishee cinaa dhaabbachuu barbaadan karaa akkaawuntii dhuunfaa ishee kanaan ishee cinaa dhaabbachuu dandeettanii jennaani kun ammoo ifa gala reefii kaameraa duubatti waan tokko haasaa turre seenaan kee baay'ee garaana nyaate jechuun baga siinaa see kaameraa duubatti hin jedhee maaliif san dhagahuun kiyya akkaan immoo garaa siilaaf namni baay'een interview godhe tariitii gaafan kana dubbadhu kin gaafan kana godhu nama hundaaf maal akkas ta'uu dhabdee maaliif Sumiraan akkas godhu dhabdee gaafin jedhu akkan kaanii fi barattuudha waa baay'ee si barbaachisaa akka reefsin jedhisanii ani immoo rakkuma kan kee barattuudha ammirratti ansii walqixa jechuu miti garuu ani akkuma kan kee barattuudha naa guuttee miti si madaalallee jedhee miti kennaa xiqqoo isii qaba qobboleettiitti narra fudhatta kennaa kana kennaa kiyya kanaaf barbaaddee bantee illee ilaaluu hin dandeetti mirga ilaalla inshallah Nalin garuu wallahi rakkoon qabu kennaan xiqqaan qabdu
maashaallah subhaanallah wallahi bareedani wallahi filannoo keen beeku garuu baay'ee jaalladhe barattuu waan taateef onni akkanaas barbaachisaa sirriidha dhiyaata wallahi waanumni kiyyana hayyamii kuni inshallah mootiyyuu kana olitti miidiyaa kana booda yookiin sagantaa kana booda waan bal'aa hawaasa bal'arraayina barnoota kan kee barattee fixuu qabda quraana kan kee bifa barbaadamu markaza sintee qaroo qabda kun marta immoo deeggarsa keetiin yookiin immoo waan dhuunfaa keetii dandeettee gootuu miti uummanni musliimaa bal'aan akkasii bira dhaabatu osuma hangaafii obbolummaa gaafii islaamummaa kaasnaa hawaasa kana inshallah waan bal'aa si ta'uu deema rabbiin waan biraa yoo dhabde obboleetti akka kiyyaa fi obboleewwan hedduu haadholii abbolee muta hedduu akkaataa hedduu si ta'uu danda'an gama maraan argachuu dandeettaa miidiyaa kana dhiyaachuu keetiin kana cinatti immoo waan si barbaachisu namoonni rabbitti laafisi akkasii gargaaran akkasii cinaa dhaabbatan akkasii jajjabeessan gaafiin qabu waan biratti kun jechuun musliima baay'ee jira rabbiin ammoo gabruutan isaa gaggaarii qaba waatti kennee akka kennaniifillee gaarummaatti kennee jira waan ta'eef inshallah waan bal'aayina rabbi sirra hajaalatu amiin amiin subhaanallah baay'ee namatti tola wallahi jaaladhee jira ulfaadhu galatamii baay'ee atilee ulfaadhu ufitti amanamummaa keessa kee jiru argiti wallahi jechuun keessummaa baay'ee na feere takkaa kennaa dhuunfaa kiyyaa tarii kitaaboliin akka miidiyaa jiran kennamuufii danda'anii keessummaan kiyyaa ana sarpiraayiz godhuun alatti an takkaa nama sarpiraayiz godhee mikora jalqabaa fi obboleettii tiyee gaariidhaati atamoo rabbii gaditti nuti hawaasa bal'aa musliimaa kana qabda nu du'aa inaa godhi rabbiin ammoo bakka guddaa isaa gawanni guddaan sirraa eegu rabbiin umrii nu akka mara kenna yeroo dheeraa booda yookiin ammoo yeroo muraasa booda bakka wayii geettee si arguudha rabbiin nagatus nagatis hin beeku inshallah waliin jirra maashaallah turtii bareeda ture asumaanu namoota amantaa biraa keessa jiran haadha keetiin hangafee firoottan kee nama islaamummaan silaa islaama ta'uu qaban namni martu islaama ta'uu qaba nama silaa dhamsi islaamummaa koo yookiin immoo daawwan islaamummaa bira ga'uu qaba itti yaaddoo jiraate waamicha kan kee geggeessuu hin dandeettaa dirreen keetii kuna ayyaama si kenneera islaamni jechuun exactly clear maqaa amantii qulqulluudha kan takka shakkii hin qabne kan gaafii hin qabne kanaafuu rabbiin hundaafuu jechuudha amantii kana ofii hin laallee malee namni karaa itti agarsiisee jira abbaatu of jaamsee hin barbaadu jechaa jira ani egaa shahada qabadhees otoo shahadan qabatinis namoota hedduu in arga rabbiin akka amantii kana dhufanii akka shahada qabatanii hundaafii karaatti kennee jira maatii kiyyee irra kaasee jechuudha maatii kiyyaafuu anumaatu sababa ta'a waan isaan dhageeffatanii waan isaan keessa taraniyyuu sababa akka shahada qabatanii garuu ofii jallisanii hawaasni maal naan jedha namni maal naan jedha firri maal naan jedha kana isaan qabaa jira garuu gaafa qiyaama firri ofii maatii ofii haadha ofiillee nama gantii gaafa san kan dhaqqabu rabbi takkicha qofa shahada kenna qofa wallahi namni amantii kana seenee waa argataa malee waan dhabu duniyaa dhabuu danda'a akira garuu hin dhabu kan rabbi laaffisee lamaanuu hin argata ka duniyaas ka akiras kanaafuu gara rabbitti kotta wallahi laa ilaaha illallah rabbi takkicha Allah haqan kan gabbaramu takkan jiru hunduu in dhumatti hunduu biyyee taati rabbi takkicha malee hojii keenyaatu qabri keenya seenaa malee duniyaa kennaa miti duniyaa kana qabeenya maallaqa tulluu gahuu qabaachuu dandeenya garuu hundu dachee irra hafti kan qabri nu waliin seenu hojii keenya qofa kanaafuu onne keessanii qulqulleessaa gara rabbitti deebi'aa shahaadatti qabadhaa laa ilaaha illallah ammallee rabbi takkicha Allah nama haqan gabbaramu takkan jiru inshallah kana caalammoo namoota hedduu akka shahaada qabatanii abdii qaba inshallah guyyaarra qabataa jiranii qabachuufillee deemanii rabbi isaaniif haa laaffisu wallahi rabbi karaa qajeelatti kenne karaa qajeela kanarratti isaan haa ajjeesu jedhaan wallahi numara kennayu wallahi hunda kennayu inshallah kanuma mashallah waamicha bareeda goote warra irraa fayyadamu rabbi haa godhu nu ammoo akka namummaatti rabbiin islaama osoo isin hin goone islaamummaa osoo isin hin kennine isin hin ajjeesine isin ammoo osoo hubattanii qorattanii gaafattanii dubbistanii maalummaa islaamaa hin argin islaamummaa osoo hin qabatin hin du'ina yookiin ammoo akka hin duune isin hin jenna waamicha kenna ka obbolummaati mi'aa nu argine kana akka arginiif carraa bal'aa qaba waan ta'eef barri bara teekinooloojiitii waan hedduu keessaa darbanii waan hedduu dubbisanii arguu danda'anii namni beekaa rafee ammoo dhagahuu jedhama yoo beekaa raftan ammoo waan inni goone hin jiru gubbarraa waan ta'eef nu sababa bakkaan ga'uudha dirqama keenya bahuudha dhaamsa bareeda dhaamseetii dhaamte xumura irratti ammoo carraa si kennu edaa carraan kun ammoo carraa namoota jireenya kee keessatti qaama kamuu haa ta'u bu'aa bahii jireenya si waliin dandhame si wajjin gaddee si wajjin gammadee taatee ati taatu hunda si wajjin tarkaanfatee bakka sila amma jirtu kanarraa si gara fuulduraatti fillee abdiirraa qabdu kamuu ta'uu danda'a carraa kana fayyadamtee galateeffattaanii carraan kun carraa galateeffannaati hunda caalaa jechuudha akka shahada kana qabadhu akka diina kanatti dhufu kan na taasisanii rasuula alayhi salaam maaliif seenaa isaaniitu ana shahada qabsiise isaanii jechuudha subhaanallah waan isaan anaaf godhanii kallee dubbadheen fidhadhu wallahi rasuula jechuun subhaanallah anaaf aduu ta'anii dukkana keessa ture dukkana sana keessa na baasanii jechuu danda'a rasuula wallahi jaalala isaa if qabu haadha tiyyaaf illee hin qabu rasuula jechuun nama jaalatamanidha rabbiin illee nu jaalatee rasuula nu argane alhamdulillah kan biraamoo namoonni egaa shahada qabadhee booda na cinaa turanii hedduu jiru
hiriyoota kiyya ustaaza takka jirti bakka masgida shahadaa qabadhe ishitu waqa as nageessite maaliif deemeetiin gaafadhe yeroo ishirra hir'iste anatti kenniti akkamitti salaachuu akka qabu akkamitti akka oduu addu qabu akkamitti akka uffatu qabu maal godhachuu qaba kana jedhu ishitu na barsiise maali waqa kitaaba kana bitattee natti kenniti waqa kana dubbisi yoo raftu du'aa kana godhadhu yoo kaatoo kana godhadhu jettee natti himti waqa rabbi kadhu kana ishitu na barsiisa yoo deemuu shi bira yeroo shirra hir'iste kan yeroo shi laatte نبرسيستي إشوما والله ربي شيء راح جالته والله نما الدنيا سنتين أكره وفق شيء حتاسيس والله كم برامو هيريا دككب إذا كنت سديتي شهادة قبلني ويا سني ركاستي كان نرى الدنباني تكجرتي أسريا جناني فإنما تتولتي بقى من أنا يامتي ويا تكو مال قدتي ويا سو مكابو يو كرتي ستي أزاني جتي نياتا قدم فتين إرجتي ويا تكو ويا إشين إنجرتي بقى يكان نياتا قباتين إذا صلاتني فتتني مال قدتني داني سوما فرامنا سيني كان وان بيتو في نهاتا مشاهدان قدم فتي أنا من أجكسيتي والله شيني اللي نجنا جرتي نمحيد جرا هيريوتا نجاشي والين برد لينا والين جراني جواد لكنان جراني كم برامو بقى كانوا ما حواسا كيسا بري جولي جراني ساني اللي والين جراني وان اتصالاتون قبضو جراني وفتو إبرا ودتاني كناكنني ساني والله ربي ساني الرحا جالته والله ربيني دنيا سنتين آكرا رتي والين نحاك أبو إن شاء الله كانت ألا والله قالتو ما جلاني هندا إساني ما شاء الله نموت غلطي فتيرتا نولي غلطو ما جنان سا مثالي أتي رافچو دنديتا نتين بينو ربي مو بيكا ولي بيكوني دنداوانتف ربي كو ويسين قبا نسين بينو سيني سندغتي غلطو مول فادا جزاكم الله خيرا سنين جنة هندا كيسا ورا مقايسيتين غلني ملو والله نما بيني نما مقاسان كافن هيدو جرا ساني ربي بيكامي ربي جزا ساني تكنان كسيني والله نمو جراكينا فيدمني استوديو كينيا ترغمتي كرا ديرا كاني ديمتي دفتي سينا كيرا وانو قوديف كافي نوكاسنوف ديبي غهاد سري دجتتي امنت وانو ديبستي فيومتو تاتي وانا سترغمتيف شوفا غلطو ملفادو سنلي باي الفادا كبيداني نيام كيساني باي الفادا سنجدا سنلي ربي سن رجالته سغنتا بريدا سوري ان شاء الله موغا برادي مني بلينان ماتي تاني وكاولركو دندينا حقن كيدا ربي كني في ان شاء الله انا وجنت مريجرا يوسيتي بليس يفوينان الله انا اللي واحد دو نمني اندو غونغورا يدبد همتو ونا لله فمنا غدا يو ازاسيني غد الا شرا اون المنما تاني في المناماتي المنما مدو غونغورادا سغنتا كينيا كان فكاتا رازياتينا من نغاتي نوغلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هاي كبجمتو تردفتو تكينيا سغنتا كينيا غيا رارغيچا رغي كان فكاتا مجمرتي نو فايا بوتاني نو هردو فكيسني بغلتو مول فادا جچا تربان كيسما براتينا مولار كنوتي ادو نغا نوترا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته